dabarsiti odo arkahin kufne ya dafsi lakif wajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu kun qophii caffee miidiyaa irraa kan isinii darbu qophii addaa jennee yeroo darbe torbaanitti yeroo lama qophii adda addaa isinii dhiyeessaa turre har'a immoo qophii sana maqaa jijjiirree qophii keessummaa caffee miidiyaa jenneerra qophii keessummaa caffee miidiyaa har'aatiin immoo keessummaa calqabaa ta'anii kan nu dhiyaatan keessummaa biraa qabna isaanis biiroo isaaniitti dhaqnee haasofsiisuudhaaf eeyyamamoo nu ta'aniiru maqaa isaanii gahee hojii isaanii isaan faana wal isin barsiisaa nu waliin tura. Mee dura gaa maqaa keessaniif gahee hojii keessanii nutti himaati sanarraan daawwattoota keenyaa wal bartu. Galatooma ani Mul'una Disaasaa Jinkursaan naan jedhu hojjetaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa daayirektara distriktii lixa Finfinneeti. Dargaggeessi humna biyyaati, humna lammiiti, humna maatiiti. Dargaggeessi biyyi tokko dargaggeessa hoo qabaatte wanti dinagdee ishii amansiisaa ta'uu danda'a. Iddoo dargaggeessi hin jirreef manguddoon duwwaa biyyi jiraatutti waa'ee dinagdee saffisiisuu irratti guddina dinagdee yaaduu hin danda'amu. Akka carraas ta'ee biyya keenya keessatti namni dhalataan baay'een kan jiru dargaggeessa. Harka guddaan akka gaasaa siksiin ammas jedhee harkatti hin qabaanne waan mul'atuun dargaggeessa. Dargaggeessi kun immoo humna biyyattiin qabdu keessaa isa tokkodha. Humni dinagdee lafarratti jiraachuu qofa otoo hin ta'in lafarratti dinagdee jiru sana yookiin qabeenya risoorsii jiru sana gara bu'aatti jijjiiruudhaaf humna barbaachisaa, beekumsa barbaachisaa. Humni gahaaniif immoo beekumsi gahaan hin jira jennee kan yaadnu dargaggoota bira. Kanaaf dinagdee biyya tokko keessatti utubuu irratti gaheen dargaggootaa xinnaadha jedhamee hin yaadamu. Amansiisa nageenya keessatti osoo fudhanne nageenya biyyattii biyya abbaa feetuu kan tiksuu danda'u manguddoo otoo hin ta'in dargaggeessa. Egereen biyyattii tokko dargaggeessa irratti kan hundoomte. Kanaaf immoo caffeen waldaan caffee bara waggaa dhaabbatee jalqabee egaa akka argaa jirrutti akkasumas dhagaa jirrutti dargaggeessa gurmeessatti waldaa dargaggeessa uumeeti kana hojjechaa jiru. Isa kanarratti calqaba waggaa muraasa haa ta'u malee bu'uurri lafa kaa'aa jiru waan guddaa eegaa ta'eef dargaggeessa irratti waa hojjechuun egeree biyyattii irratti waa guddaa hojjechuu eegaa ta'eef dinagdee keessatti gaheen dargaggootaa hedduu guddaa ta'uu isaan hubadha. Tole kan mootu qabasee kan dargaggootaa akkasumas mukaamsa kan dargaggoota keessi dargaggeessa kan godhate baankii keessa waliin immoo walitti dhaniisaa hojjetaa ture dargaggoota sadarkaa kan hojjechaa dargaggoota mukaamsee kanarraas kan ga'e gama keessan yeroo lamaa sadii badhaasa argatee bira waldaan keenya hojjaadha. Mee kana wal qabatee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa dhaabbata kanarraa maal hojjetu maal fayyadamanii kan hojjetu? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akkuma beekamu baankii waldooletiin fi qonnaan bulaadhaaniin ijaarame dhaabbate. Qabeenyi isaas kan waldooletii kan qonnaan bulaati irra jireessa. Kanaaf baankiin waldaan caffee baankii kana wajjiniin walitti dhufeenyi isaa guyyaa bu'uuraa calqabee wal faana kan jirru guyyaa bu'uuraatiin walitti dhufeenyi keenya kan calqabe duuba deebi'ee hoon kaasuu yaale waldaa kana namni bu'uureesse yookiin namni ijaarsa isaa keessatti gahee guddaa qabu pirezidantiin waldichaa obbo Sanyii waggaa dheeraa dura baankii hojii gamtaa wajjin walitti dhufeenya
akka qaban quban qaba. Ootannatti waggaa 14 dura waan jalqabamedha. Sababni sanaan isarraa ka'ee walitti dhufeenyi baankichaa karaa dhaabbata biraatiinis karaa dhuunfaa isaaniitiinis hojjetamaa kan ture waan tureef darbee erga waldaan caffee dargaggootaa kun immoo dhaabbatee booda walitti dhufeenyi keenya akkuma abbummaa abbaa fi ilmoo innaa itti walitti dhufeenyi keenya waan waldaan kun ijaarsa isaa irratti gorsa baankichi gorsa kennu irratti nama isaa wajjin hojjetu ramaduu irratti waa guddaa walitti dhufeenya guddaadha nuti waldaa caffee wajjin kan qabnu. Isa bira darbee egeree waldichaa kanarratti waa gumaachuudhaaf baankiin kuni gara fuulduraatti akkuma waldoolee biraa jajjabeessaa ummatti gochaa jiru karaa liqaatiinis ta'u karaa gorsaatiin karaa barbaachisaa ta'een deeggaruudhaafiif karaa qophii ta'ee otoo jiru walitti dhufeenyi keenya ammatti karaa qusannaa keewwachuu irratti waldaannaa gurmeessan gurmuu sana irratti gorsa mataa isaanii karaa keenyanii karaa faayinaansii irratti gorsa kennuu irratti gahee mataa keenya baati kan jiru. Walitti dhufeenyi keenya garuu akka calluma jennee waldaadhaa fi baankii otoo hin taane akka maatiitti fi dhimmi keenya dhimma isaanii dhimmi keenya ta'ee akkatti kanatti kan hojjechaa jirru. Ala lamaa sadii badhaasa argateera caffeen innis kan ta'e baankicha wajjiniin abbummaadhaan eejaa hojjetu. Baankiin kun baankii waldooleeti. Caffeen waldaadha. Jidduu isaanii kan jiru hariiroo guddaatu jira. Walitti dhufeenya bareedaa qabna. Keewwannaa irratti waa guddaadha. Caffeen keewwachaa ol keewwannaa irratti kan hojjetu tajaajila adda addaa karaa caffeen barbaaduun baankiin innaa hundumaa bira dhaabbatee tajaajilaa kan jiru. Gara fuulduraattis immoo waan kanaa ol barbaachisu kun calqaba kan otoo hin taane caffeen gara fuulduraatti karoora bal'aa qabaachuu hin malle jenneeti kan abdannu. Marii dhuunfaadhaanis akka waldaattis akka baankii wajjinis taanee mari'annu keessatti kaayyoo yookiin mul'ata guddaadha kan qabu. Mul'ata taasisa bakka kan gahuudhaaf hariiroon keenya jalqabame kun gara guddaatti deemee dargaggoota kanaaf waldaa kanaaf abdii akka ta'utti baankiin hin hojjeta jenneeti kan abdannu. Kanaaf hariiroon nuti qabnu guddaa ta'ee badhaafni tokko lama barana inni fudhate kun waggaa waggaadhaan dabalaa fooyya'aati kan dhufu. Bara dhufu immoo abdiin keenya baay'ee guddaadha. Caffeen humna guddaatu iddoo sana jira. Hoggansa guddaatu cimaatu iddoo sana jira. Hoggansa isaatii fi humni waldaan caasaan diriirfamee Oromiyaa keessatti hojjetaa jiru kuni caffee gara fuulduraatti fuudhee hin dhufa jenneetti kan amannu. Caffee kan inni fuudhu maalinni kaayyoo isaatii fi mul'ata isaa sana biraan darbee humna isaan qabaniif ijaaraman guddaa ijaa ta'e gara fuulduraatti waldaa dhufu jenneeti kan amannu. Kan biyyaafis ta'u kan lammiidhaafis ta'u miseensa isaatiifis warra ta'uusaa karaa kanaan hin amanna hin beeknas abdii guddaas irraa qabna. Kanaaf nuti isa bara waggaa tokko lama sadii jennee badhaafame sana otoo hin taane waggoota taanan keessa tokkoffaa ta'ee hin badhaafama jennee waldaa eegnu keessaa tokko jenneeti kan abdannu. Tole galatoomaa dargaggeessi baay'een baankii keessanii fayyadamu. Keessattuu miseensi keenya immoo karaa baankii keessaniitti maallaqa galfata. Caasaan iddoo adda addaatti waldaan kun diriirsillee karaa baankii kanaatti oomisha gurguran hundumaa maallaqa isaatti galchu. Kun hariiroo dhaabbiin keessa waliin qabu agarsiisa jechaadha.
isinis irratti waan kaaftan cimina waldaa kanaallee kaaftanii jirtanii personally isin keessatti waan qabaan waldaa kanaa seeraan wannoo qabu yookaan beekamee argamuudha. Kanaaf ejjennoo waaldichaa cimina waaldichaa akkamitti ilaala? Maaliif jennaan hawaasni keenya keessumaa miseensonni keenya waan waldaa kanaa sirriitti waan qaban isin gaafa. Akkamitti ilaaltu isin kaayyoo qabate kana galmaan ga'uuf hammam oomisha qaba waan kana irratti himaa? Dhaabni tokko jabinni isaa ittiin kan madaalamu keessaa tokko hooggansa. Hooggansa cimaa qabaannan hojjetaa kaayyoo qabu qabaannan dhaabbichi yookiin waldichi mul'ata qabaannan mul'ata sana kan ittiin bakkaan ga'u kan mansala kaase hojjetaa cimaa hooggansa cimaa qabaannan waan iddoo ga'u malu tokko ga'uudhaafis waan bu'uuraati. Waldaan Caffee jabinni isaa kaayyoo isaa isa jalqabaati. Hooggansi inni qabu hooggansa cimaadha. Ciminni isaa kutataadha. Waan nan raawwadhe jedhee hooggansa raawwachuu danda'utu iddoo sana jira. Maaliifuun hooggansa waldaa kanaa duratti hin beeka saniin jedheera kanaan dura waggaa 14 turan beeka. Gaafa yaadna sammuu isaa keessatti burqisiisee maddee jalqabee kaayyoo uummata isaati. Uummata isaa dargaggoo dakaa'anii ol fuudhee tanan waa tokko gumaacha fi jedhee nama ka'u dadhabee hin jedhu rakkadhee hin jedhu rakkoon karaa hundumaa karaa tajaajila argatu irraayis karaa biroos wanti isarratti qaqqabu hundumtuuyyuu namni duubatti hin jenne rakkoon sun duubatti nama hin deebisnedha. Nama kaayyeeffatee hojjetudha. Nama waan bayeef amma dhumaatti hojjetu eegaa ta'eef dhaabni kun dhaaba gara fuulduraatti biyya kana utubuu danda'u ikonomii biyyattii kanaa yookiin dargaggoo naannoo kanaa fakkeenyummaadhaaniin utubuu danda'u jedhee kan hin amanu. Maalii tokko ijaarsa isaatiif caasaan isaa naannoo tokkoof iddoo tokko irratti waan hundaa'edha miti. Waldaan kun guutuu Oromiyaati kan jiru. Inni lammataa dargaggoota irratti kan hundaa'e. Dargaggoonni egeree biyyaati. Egeree sabaati. Biyyi tokko gahaa wanti ishiin ittiin utubamuu fi ittiin guddachuu dinagdee ishee qabuun ittiin danda'u keessaa tokko gahaa dargaggeessaa risoorsii guddaadha. Risoorsii guddaa sana qabateeti waldaan kun kan ka'e. Waldaan kun immoo risoorsii guddaa kana gara bu'a qabeessatti jijjiiruu hin danda'a kan jedhamu keessaa gaa hooggansa isaati. Hooggansa isaa akkuma sila jedhe hooggansa cimaadhaa fi beekumsa gahaa kan qabu committed kan ta'edha kan hoogganaa jiru. Kanaaf caffeen har'aaf otoo hin taane boruuf miseensota isaatiif biyya isaatiif waa guddaa gochuu kan danda'udha. Lammaffaa wanta hojjechuudha karoorfate fi ammas hojjechaa jiru qonnaan bulaa wajjiniin walitti hidhannaa waan qabu baadiyyaa keessa deemee fuduraa muduraa walitti fidee uummata magaala keessa kan jiru kan risoorsiin yookiin wanti nyaataa dhugaatiin hanqate jedhamee yaadamu kana biratti hin ga'uudhaaf qala'insa jiru uummatichaa gadi xinneessuudhaaf waldaa hojjetudha. Kanaaf waldaan kuni tokko kaayyoodhaaf kan hojjetu
kaayyoonsaa biyyaa fi dargaggoota abbaa qabeenyaa gochuudhaa fi humnatti gochuudhaa fi aangomsuudhaa fi karaa dinagdeetiin isa kana iddoo ijaarama isaatiitti iddoo caasaa isaatiitti kana gochaate kan jiru. Waldooleen wanta isaan godhan keessaa tokko waan qonnaan bulaan keenya oomishee gabaatti baasu daldaltoota harka seenee daldaltoonni sun immoo gatii fair ta'een gatii sirriidhaniin uummata biraan kan ga'an ta'uu isaanii mirkaneeffachuu waan hin dandeenyeef ofii isaatiif immoo kana danda'u raawwate uummata qonnaan bulaa qabeenya isaanii fuudhee gatii madaalawaan harkaa fuudhee gatii madaalawaadhaan immoo warra magaalaa keessa jiraatutu jiraataniif waan dhiyeessuuf inni kun har'a ta'uu hin taane borusiif taanis gara fuulduraas uummata isaa tajaajiluu irratti uummata isaatiif jiruu qaala'insaa gadi hir'isuu irratti waan hojjetaa jiruuf jabina inni kun walitti hidhinsi gabaa qonnaan bulaatii fi magaala keessa warra jiru keessatti waan guddaa ijaa ta'u isa kan hojjechuudhaaf immoo hooggansa isaa akkuma hin jedhee fi hojjetaan dhaaba kanaa jajjaboo fi humna qabeeyyii ta'uu isaanii ijaan mirkaneeffachuuf warra kaayyoodhaaf ganama dhaabbatan ijaa ta'aniif waan kaayeffatanii ka'an warra fiixan baasuu danda'an jedhetanii kan hin amanu. Biyya kana keessatti waldooleen waldaan dargaggoota qofaadhaan biyya keessatti caaseffamee akka waldaatti gurmaa'ee kan jiru akkanatti fakkaatutti waldaa Caffeeti. Kanaaf milkiinsaa guddaadha jedhetanii kan hin amanu. Ayyee galatoomaa meeqa waldaan dargaggoota Caffees ta'e waldaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa maatii tokko maatii kan taasisu cooperative society waldaan hojii gamtaatiin osoo jiru irratti dabalataan Oromiyaa keessatti hojjettu Oromiyaa keessatti immoo qonnaan bulaa fi dargaggoo Oromoo irratti hojjettu bakkee biraatiin dargaggii qabatanii hojjetu kanaan wal qabatee waliin hariiroon keessan gara fuulduraa kan ta'a waan gara fuulduraatti jiru maal waan kana irratti gabaabanii jedhu. Hariiroo guddaa hubachuu hin dandeenye jedheeti kana mannuuti. Ammas hariiroo guddaadha kan qabnu hariiroo cimaa qabna. Hariiroon keenya ciminni isaa namaaf nama walitti dhufeenya qofa otoo hin taane dhaaba lamaantu hariiroo gaarii uummateeti kan jiru. Maalinni waldaan Caffee guddina isaa egeree isaa kan ittiin mirkaneessu keessaa faayinaansiin jabaa ta'edha. Jabina faayinaansii isaatii kan ammoo kan ittiin mirkaneessu keessaa tokko miseensa isaarraa ka'uun waan walitti fidu tokko isa biraan darbee waan inni karoorfatee hojjechuudhaan malu bal'aadha. Qabeenyi miseensa isaarraa walitti funaanee akka sheeritti qabu bu'aa inni buufate waan inni karoorfate sana guutuu biyyaan waliin ga'uu hin danda'u. Kanaaf isa kanaaf qaama isa karaa faayinaansiitiin deeggaru qabaachuutu jira. Qaamni sun immoo akka maatiitti warri jiru baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa egeree dhaaba kanaa yookiin waldaa kanaa keessatti adda dureedhaan jechuutu jira. Adda dureedhaanis kan hojjetu. Ammallee dhimmi waldaa kanaa dhimma keenya. Bu'aa bahii isaan keessa jiran keessa darban keessatti bahii sana keessatti qooda qabna. Hojjetaan keenya qooda qaba. Distriktii irraa namooti isaan deeggaran karaa beekumsaatiin karaa faayinaansiitiin akka deeggaran hojjetanii akka deeggaran karoorratti akka deeggaran isa kana namni hojjetu ramadameetu hojjetaati kan jiru. Gara fuulduraattis immoo inni kun hariiroon keenya kun cimeeti itti fufuu kan danda'u. Inni akkas jennu Oromiyaa keessatti dargaggoonni gurmaa'anii jiran hedduudha. Miseensa waldaa kanaas ta'uu danda'u, sanaa alas ta'uu danda'u. Miseensonni waldaa keenyatiif waldaa kana
waldaa biraatti waldaa kana gara baankitti dhufanii faayinaansiidhaan deeggaramuutu jira. Liqii fudhatanii ittiin hojjetanii jiruu kan mataa isaaniitis biyyaafis waan ta'u hojjechuu hin danda'u. Isa kanatti baankichi immoo karoora isaa inni duraa kaayyoon isaa inni duraa waldooleedhaaf qonnaan bulaa isa dursee ijaa hojjetu isa kanarratti nuti walitti hidhannaan keenya baay'ee guddaadha. Oromiyaa keessatti dameen keenya bal'aatu jira. Waldaaluu jiran ammas yuuniyoonatu jira, waldooletu jiran deeggaraatti kan jiru, karaa faayinaansii deeggaraatti jira, karaa liqaatti deeggaraatti kan jiru, karaa gorsaa deeggaraatti kan jiru baankichi keessayyuu akka nuyi kutaa ani hojjedhu kan akka distriktii tolaalle iddoo nuti jiru kana hundumattuu balbalaaf naannoo iddoo hundumaa dhaqne kan deeggaraa jirruuf gorsaa kan jirruuf liqeessaa kan jirruuf isaan sun immoo gara fuulduraatti humna argatanii biyyattii kana keessatti waan isaanii malu dorgomanii hojjechuu akka danda'an nuyi akka baankitti qooda mataa keenya hin raawwannaa raawwachaas kan jiru miseensota caffeetii fi waldaa caffeetii fi caffee waldaa kana jiruuf gaafii inni gara fuulduraatti qabuuf baankichi gargaarsa mataasaa seeraaf heera inni qabu irratti hundaa'ee deeggaruudhaaf qophiidhaa jenneetti kan nama. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii obbo Mul'ina waliin taasisaa turre kanumaan goolabna. Torbee immoo keessummaa biraa qabannee isinii dhiyaanna. Hangasittuu nagaan nuuf tura. Keessummaa jaalachuu